Don't day gamta. What a generation. Grumi wajjin hojjechuun carraa argachuu keetti barnoota akkamii argattee challenge akkamii immoo sitti ta'e? Waa baay'eetti nan qabna. Egaa qilxukaarraan biyya bunaati daldalaa bunaa faa akkamittiin hin taane? Ani amma eenyu na beekaa jaldeessota qalamii warra wajjin ol lolaa guddanne maal yeroo darbe galee naan innis tunaan jedhe. Fiilmiin kun gara biraatiin aadaa Gujii kabajaa namoomaa sirriitti fiilmii agarsiisu ture. Inistiraakter mootummaa jedhama. Jaarsa guddaa akka keetii tokko akka keetiin jedha. Fiilmoliin akkasii faayidaan bu'aan isaanii hammam jettee yaadda? Waan baay'ee argina fiilmii keessatti waan dubbadhu iyyi. Doloofiyaan maqaa magaalaati. Afaan Oromootiin hiikaa qabaayii isa jedhu fadammi gaafachaa ture. Hojii jedha. Waan na eddan hin qabu. Waan tokko waan irraa eddan hin qabda maal jedhu. kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaan kiyya guyyaa har'aa immoo artistii baay'ee jaallatamaa fi beekamaa namni hedduun immoo gama diraamaa hirkootiin addatti beektan inistiraaktar mootummaa yookiin inistuun asitti argamanii jiru. Baga nagaan dhuftan inistiraaktar Amaanu'eel Taaffasaa. Baga nagaan nu eddan baga nagaan nu eddan baga nagaan nu eddan baga nagaan nu eddan. Welcome. Baga nagaan nu eddan. Asitti qoosuun hin danda'amu. Anarra garaatu na dhukkubaa jira, lapheen na dhukkubaa jira. Akkan sirkatti hin gaggabne. Gaafata mana qorichaadhaan yeroo biraa waraabnaa gaazin dhukkub. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan. Thank you for coming. Galatoomaan fadhaa gammadeera dhufuu gocha. Welcome Inistu. The Nexus L 127 L 131 L 2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa Itiyoo Telekoom irraa. Inistiraaktar mootummaa Inistu baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eddanii. Cheers jennee eegalla sagantaa laata. Cheers. Akka aadaa keenyaatti. Hankan sedhee yeroo mana taa'e ilaalu kana keessa wanti isin dhuddan waanuma dhugaatii addaa wayiitiin bishaan dhugu kanatti nagadhe. Egaa daawwattoota keenya guyyaarraa nu saaxilaa jira. Akkasitti nuun jechuu baattanii Inistu baay'ee nutti tola. Garuu namni immoo si nama inistiraaktarii waan taatan. Yoomin dhufee dhuga jedhee bara baay'ee yaadaa ture. Guyyaan isaa ga'ee. Ammatti daddabalaa dhugu. Welcome dhugaa baga nagaan dhufte yeroo dheeraadhaaf si argachuudhaaf yaadaa turre. Egaa ati nama hin argamne wayii tokko miidiyaa baqataa Amaanu'eel Taaffasaa inistiraaktar mootummaa akkasin diraamaa irratti argitan kana miti. Tasuma miidiyaan jaallatu miidiyaa baqataa jedhan. Maaliif akkamitti kaameraa dura dhaabbachaa kaameraa baqattu Inistu? Miidiyaan baqadhu yookaan kaameraa isin baqadhu inni kun hameedha. Namni keenya immoo yeroo carraa argatu lamataa gamtaa jira. Hirkoo jira isaan immoo beekamaadha. Miidiyaa sodaadhu garuu deemeen beeku akka carraa ta'e qofaa koo jechuudha. Qofaa koo afgaaffii taasiseen beekuudha malee kaameraa jala waan ooluufi kaameraa isin sodaadhu miidiyaa isin sodaadhu al tokko tokko miidiyaa deemee maaliin haasa'a jedha. Wallaalaadha akka ta'e ilaaltu mita namman. Hin fakkaata. Haasaas baay'ee hin danda'u. Arrayyuu kan hin dhufeefi akkuma tammana waamaa turte inistiraaktar mootummaa yookaan Inistuu. Isa jedhamu sanaa fi Amaanu'eel gargar baasuudhaaf. Ani gargar ba'uu danda'u? Gargar ba'u. Ana Amaanu'eel Taaffaseeti. Amaanu'eel Taaffasee kanatu karaakterii inistiraaktar mootummaa jedhamu. Jaarsa guddaa akka keetii tokko akka keetiin jedha. Jaarsa guddaa tokko. Qabxii kanas naa qaba. Bakka bu'ee taphataa kanaaf iyyuu hawaasni yeroo baay'ee lafatti gaafa na argu namuma kuffiyyaa kaatee suufii gurguddaa kan uffatee akkasittiin deemu bakkee kana keessa gaafa deemu what a generation jechaa deemu. Gamta maal goota nama jechaa deemu. Akkasitti yaadu waan ta'eef ani Amaanu'eeliin isa kana akkasitti faan uffadhaa. Jiinsii faan uffadhee deema. Koofiyyaa sin godhadhu rifeensi koos akkas bareeda. Lafatti amma gaafa na argan inni kaan xiqqoo ishee
ittiin furdadhatee hin beeku lafatti furdaadha ati dargaggeessaa jaartiin tokko yeroo tokko maanguddoomaadha na arganiitu na dubbisanii maal jedhanii ati amma inistiraakter mootummaadha naan jedhan isumaadhaan jedhee an dhugaan siin jedha hiriyyaan abbaa manaa kootiin siseenaan jedhan galatooma amma malakkisaa akkamitti waan jedhe ijoolleen keessattuu ijoolleen faagaa fana argan amma ijoolleen dhiirris durbisi abbaan koo baay'ee si jaallata naan jedhu maaliif abboonni na jaallatu beektaa hiriyyaa isaanii itti fakkaata isuma sirriidhaan suuraan wajjin ka'anii abbee koo fingeessaa naan jedhu an sin jaalladhu abbaa koo ani immoo baay'inaani faallaa kan keeti ijoollee warrumatu dhufee na dubbisee ani baay'ee sin jaalladhu ijoolleen koo baay'ee si jaallatu naan jedhu ati nan jaallattu kan kee faallaadha kan goosuma sirrii jechuun ani abbootii namoonni gurguddaan na jaallachuu isaanii baay'een jaalladha ammas itti fufaa na jaalladha jedheen jaalalli keessan irratti dhangala'ammayyuu egaa Amaanu'eel dhugaa dubbachuudhaaf fi innistuudhaan alatti immoo dhiyeenya kana akkuma sila jette waan an hojjedhe hin qabu baay'ee miidiyaatti hin dhufuu jettette garuu carraa kanaan congratulations Dollovia galatama egaan daawwattoota keenya Amaanu'eel dhiyeenya kan torbannoota darba kana keessa fiilmii baay'ee guddaa akka Itoophiyaatti fiilmii tokkoffaadha jedhamee yeroo ammaa kana ka'aa jiru Dollovia jedhamu irratti taatoo adda duree ta'ee taphatee dandeettii hedduu ajaa'ibsiisaa si keessa dhokatee ture baay'ee gadi baastee agarsiistee isa kanaaf galatoomne. Ijoollummaatti garuu aktarii nan ta'a taatoo nan ta'a jettee yaadaa turte laata? An baadiyyaatti waan guddadhee fi jaldeessaaf qalamee wajjin wal'aansoo ol qabaa guddadhe. An amma eenyuun na beekaa jaldeessota qalamee warra wajjin wal lolaa guddanne maal yeroo darbe galee naan innis tunaan jedhee. Kanaaf taatoon ta'a diraamaan hojjedhaa fiilmiin hojjedhaa waan ta'eedhu nu keessa hin jiru barannee maa jireenya keessa jiru jijjiiruma barumsa barachaa turre malee akkasumatti akkaataa qaba akkaataan itti dhufne egaa karaansaa karaa Waaqayyooti. Baadiyyaattan dhaladhee baadiyyaattan guddadhee jaldeessa wajjin guddadhee jaldeessatu na beekaa jetteetta. Jaldeessa isa biyya eessaatu si beeka eessatti dhalatee guddate innistuuni carraa kanaan daawwattoonnis baruu waan barbaadaniif bakki dhalootaa fi guddinni innistuu eessaa? Egaani ilma Oromooti mucaa Oromooti Oromoo kan warra kuush kana kan inni dhaladhee guddate immoo godina Wallagga Lixaa aanaa Qilxukaarraa ganda daandii guudii jedhama. Ganda daandii guudii keessaa immoo bakka giddaa yookaan giddaa lalisaa jedhamtu tokko jirti mandara bareedduu tokko. Yeroo baay'ee Qilxukaarraa gaafa jennu namoonni hin beekani. Qilxukaarraan kuni mana Sibuu Mandii jala turte dur. Akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 1998 natti fakkaata. Aanaa of danda'a ta'eetu aanaa Qilxukaarraa jedhame magaalaan isaas magaalaa Qilxukaarraati. Kanaaf Qilxukaarraa gaafa jedhamu eessa kan jedhan baay'eedha. Qilxukaarraan najjoo dabartee utuu mandii hin ga'in Qilxukaarraa mandii Bambasii Asoosaa jedhamee gaddeema kanaaf baadiyyaa Qilxukaarraa sanattidha. Aanaa Qilxukaarraa carraa kanaan baankii hojii gamtaa dura hojjechaa ture kan magaalaa keessanii kan Qilxukaarraa aanatu bane magaalaa baay'ee jaalladhu uummata baay'ee jaalladhu ittiin naa ga'e maaloo dara. Atoo maal jettaan warra Qilxukaarraa was ilaalaa jiru? Warra Qilxukaarraa dhugaa dubbachuuf baay'een jaalladha. Atillee dhuftee achi turte jechuudha. Anamma arran nagaa. Baay'ee nyaanni keessan namni keessan. Baay'ee bareeda. Kan sirbu Qilxukaarraan argitee gaa. Buna argitee bunni mooraa keessa lagi baddaan abukaadoo. Mukti lafa keessa jiru hunduu buna. Buna mooraan keessi buna. Dachee magariisaa baay'ee bareedduu tokko miti akkas argitee taati. Dhugaa dubbachuudha. Egaa Qilxukaarraan biyya bunaati daldalaa bunaa fa'aa akkamittiin hin taane? Daldalaa bunaa dhugaa dubbachuuf akkuma jedhe godina Wallagga Lixaa keessaa oomisha bunaan baay'ee ma'aanaa beekamtuudha Qilxukaarraan. Garuu ani buna laa yeroon baadiyyaa ture anis dhaabbadhee maal jedhee qabayyu. Garuu immoo bunni sadarkaa hammarra jiru kanarra gaa jettee yaaddu gaafa keessa jiraattu. Mukuma wayii sitti fakkaata. Mukuma wayii fakkaata darbee immoo gatiinsaa akka ammaa kanas kaa'aa yookaan immoo akka ammaa kana gatii guddaa. Daldalaan ma fayyadama malee namni qotu baay'ee dhumarraan fayyadamu ture. Badaaman fayyadamu. Inni dhugaa maal jedhaa amma ta'e immoo gurgurata. Kanaaf darbee immoo waa'ee barumsaati gaalaa yeroo kan keenyaa hin baranne yoom yuunivarsiitii seennaa yoom achi baanee hojjetaa taanaa maal
jira miti reekaa hojjetaan uffannaansaa maalsaa wantoota si hawwisiisan jiru. Kanaaf asirra taa'anii biiroo keessa barsiisotumayyuu baay'ee hawwina miti reekaa uffannaan isaanii maal isaanii. So an waa'ee daldalana keessan turre barachuudhuma qofaadha. Darbee mutarii kennaa koo ta'uu dhiisuu danda'a. An danda'u iyyuu an waa gurguree waa bituu maal amma indaaqqooma baadii indaaqqoo qaba ture lukkuu jechuudha. Kanuma koo geessee yoo gurgurachuuf jedhe gabaan narraan bitte. Namni tokko yoo birrii 5 narraa bitte amma 10 gurgurachuu danda'a harkaa. Fuulli koo kunis xiqqoo ishee hin cimanatti fakkaata. Amansiisuun waa bitee waa gurguruumu inni yaadamu biteen gaddeebisee dhabee gala malee yookaan harkatti faa waan hinduuti faan harkatti malee tasuma kennaa koo miti hanga si dhibu gara fuulduraatti. Garuma barnootaatti xiyyeeffatte jechuudha. Egaa barnootaanis yuunivarsiitii Finfinneetti akkati barattee quban qaba. Maal baratte yuunivarsiitii Finfinneetti? Jiyooloojii yookaan erzi saayinsii kan jennu kan. Okay. Jiyooloojii budaan kan ol qabatu keessoo keessaa lafaa dhimmoota underground water wantoota akkas akkasiitti waa'ee extraction mining maal jedhaman kana jiru miti albudaan. Waan akkasiitti jiyooloojii yookaan erzi saayinsii jedha. Saayinsii mitisaa sanan baradhe. Egaa akkuma boodarran dubbanna fiilmiin Doloviyaas dhimma albuuda wajjin wal qabatu wajjin kan hojjetamudha. Egaa barnoonni kee kuni gaaf tokko addunyaa taatummaa kee kanarrattis waan ta'e wayi waan si gargaaree jira jedhee mana. Kallattiidhaan muummeen baradhatu hin taane dhugaa dubbachuuf bakkitti aartii sirriimatti jalqabneef ol agarre mooraa yuunivarsiitii bakka waaqeffannaattiidha. Akkas jechuun namni hunduu gaafa mooraa seenu akka amantaa isaatiitti bakka waaqeffannaa bakka itti wal arguun qabaata miti ree. Kan keenya fokus ministirii ture waaqoo milkii walolataa qanaifaa mararaata fariifaa achitti ol agarre jechuudha. Baay'inaan achi jalqabe waan ta'eef iddoo amanitti aartii kana jalqabeedha mooraan jechuudha baay'inaan. Sanumarraa immoo gara kanatti guddachaa dhufee akka carraa ta'e fiilmii Doloviyaa gaafa hojjennu immoo dhimma warqee fi dhimmoota albuudaa wajjin ol qabata. Suni addatti waan na gargaare qaba jedhee yaadu sababiin isaa namni kamiyyuu taatummaa nama hojjetu hin hojjeta waan ta'eef jechuudha. Garuu wanta baay'ee akkan ilaalu na godha yeroon deemu yeroon hojjedhu yeroon maal jedhu san barachaa ture. Akka yaadadhu akkan itti gammadu wayii na godhaa ture jechuudha gaafa fiilmii. Atamma nama qoosaadhaan baay'ee beekamu diraamota baay'ee keessatti qoosaan kee beekamaadha. Akkuma timma jettee yeroo isin jalqabdan suuraa keessan baay'ee isaanii kana laalaa turre kana waaqayyo nama kana foon itti uwwisa jedhanii yaaduun iyyuu baay'ee ulfaataadha. Ijoollee hin jirre wayii tokko turtanii waaqoon fa'aa rifeensa qaba bara sana. Hundumti keessan baay'ee sadarkaa ajaa'ibsiisaa irra turtan. Taatummaa yeroo yuunivarsiitiitti dhuftanii eegaltan mana keessattis mucaan kun taatoo ta'uu danda'a. Nama kofalchiisa waan akkasii hojjeta siin jechaa waan turaniif immoo hiriyoota keetutti si dhiibee moo kallattiidhaan taatoon ta'a jettee gaafa taate yaadattamoo? Ilaalla. Anama waldaa keessatti duraanuma xinnummaa ta'e kaafnee diraamaa isa jedhan hojjechaa guddadhe. Ijoollummaa amarraa jechuudha. Waldaa keenya keessatti yookaan immoo bakka itti waaqeffannutti fellowshippii fa'aa jira kan barattoota jechuudha. Sana keessattis hojjechaa guddannee mooraa gaafan seenuu kallattii mangara sana seennee achi immoo literature and diraamaa kan jedhu seennee jechuudha. Gaafa hojjennu namni jaallataa namni bashannanaa diraamaa siiriyaalii gaafa hojjennu kan bu'aa gaafa mooraa turre kana akkasumatti hojjechaa turre malee gara fiilmiitti dhufnee gara diraamaa tiiviitti dhufnee maal waan jedhu sana dhugaa dubbachuuf hin qabnu of keessaa. Kanuma waldaa yookaan bakka waaqeffannaa turre sana hojjenna. Akka carraa ta'e nun akkamittiin baane sitti fakkaate. Lataa qana'ii yeroo mooraa jiru sana waltajjiiwwan garaagaraa hojjetan beekamaa ture baay'ee biyya adda addaa deemee hojjeta. Kanaaf naannoo Finfinnee keessa waan jirruuf immoo Finfinneetti waan barannee fi eebba kitaabaa sagantaa garaagaraa jira. Lataan hin deema jechuudha walaloodhaan. Isaan booddee
sin fuudheen deema jedheetu eebba kitaabaa nu fuudhee deemuutti ka'ee jechuudha Finfinnee keessattuu barannu. Kanaan booda waltajjii giddu gala afaan dhufnaa iddoo garaa garaan deemne yeroo mooraa jirru jechuudha. Isaan booda akkasitti nuti hojjechaa jirru immoo eebbifamne. Anaa waaqoo miikiin oluma duukaa eebbifamne lataan fa'aa waggaa tokko nu booddeetti hafanii. Gaafa eebbifamnee baanu waltajjii garaa garaa gaafa deemnu ijoollee mooraa yuunivarsiitii Finfinneeti jedhanii manu waamu waltajjii irratti. Nummoo baane irra eebbifamne. Kanaafiyyuu maaliif maqaa moggaafannee hojjechuutti hin fufnu irraa dhufe. Mararaa Tafarii waloo Mararaa Tafarii beektaa baay'ee nama qaxaleedha. Inni jira anaa milkii waaqotaanee koofin kan jedhu hundeeffamee jechuudha inni mooraa booddee. Koomediyaanota Oromoo Finfinnee akka Finfinnee akka jira miti hiree maqaa isaa Addis Ababaa kanarraa Finfinnee iyyuu gochuu yaadneerra. Waan meeqa yaadaa yaaltanitti waan baay'ee gaafa ilaalu. Isaan booda ijoollee tiimii koofin nuun jedhanii nu waamutti kaa'anii jechuudha. Akkasuma ittiin dhufnee waa'ee yuutuubiin dhufee akka carraa ta'e achuma immoo waldaa biiftuu booleetti baay'ee biqilaas foofaa jiniin hojii aartii hojjechuutti fufnee sandiskiraayibiin immoo leenjii kennanii namoo daandeefaa karaa iskaayipiidhaanii barannee maal jennee yuutuubiin dhufee waltajjii ayyaanaa deemuun dhufee ituma nuu gara kanaanii fiilmiin maal artistii mataatanii of argisan akkasitti jechuudha. Atakkamma nama barnoota ji'ooloojii baratee barnoota biraa qabu tokkotti aartii keessatti immoo beekamtii guddaa horatee fi dandeettiin kee baay'ee namoota hedduu biratti jaallatamu tokkotti barnoota baratanii aartii hojjechuu fi muuxannoodhaan shoort koorsii garaa garaa akka tamma jette kan ammoo fudhatanii aartii hojjechuu gidduu akkamittiin ilaalta namootaaf tarii amma namni tokko ani aartii waan hin baranneef daandiin ko tasuma aartistii ta'uudhaa fi nan dandeessisu faa jedhanii mana isaanii taanii nu laalaa jiru. Haal tokko ani shaakala yookaan immoo wantuma jennu wayirraa cal jedhee dhufas jedhee yaadu akkan ofii koo ilaalutti maaliifi kennaan himee uumamaan namni qabu wayiin jira. Dhugaa dubbachuu fi gaafuma haasoftuu gaafuma hojjettu aartiin kun jira namoonni warri kaan akkamii ayyaana jechuu waan baay'ee jedhu tariitii kennaa isaa namni qabu yeroo irraa kan akkamiin iyyuu guddifachuu danda'a. Tokkoffaan koorsii gaggabaabaa fudhachuudhaan ofii makeeyyuu immoo gara miidiyaatti of fiduudhaan si'ana kana miidiyaan hawaasummaa kun baay'eedha miti reeti tiktookiin jira feesbuukiin jira yuutuubii waan baay'ee jira. Of fiduun hin danda'ama garuu inni wanta sana hojjechuu nan danda'a kennaa sana qabaana keessa jira waan ta'u sirriitti adda baasee beeku. Sana beeknaan yeroon irraa kun yeroo baay'ee ulfaataa miti. Online iyyuu koorsiiwwan barattu hedduu jira miti reekaa. Dandeettii keessa immoo karaatti agarsiisuu dandeessu especially tiktookiin akka inni pilaatfoormiin tiktookii erga dhufee namni salphaatti dandeettii isaa agarsiisuu danda'a. Sirriitti akka feesbuukii irratti iyyuu yoo barbaade yuutuubii irratti jechuun chaalenjii guddaa miti jechuudha sana bantee sana hojjechuu fi garumaa inni nan danda'a kennaan kun narra jira milkeessuu nan danda'a wanta jedhu wayii chaalenjii qaba beekamaadha yeroo dheeraa gaafata amma nuun al tokko waanuma utuma deemnu yeroo gabaabaatti aartiitti gorre wayiitti kan yaadanis jiru dhugaa dubbachuu fi deemsa yeroo dheeraati kan kee ani milkii waaqoo maal jennu chaalenjiiwwan baay'ee jira deemsa yeroo dheeraa jira leenjii garaa garaa jira sana keessa dabarreeti gara miidiyaatti jalqabbii keessan irraa ka'ee waan isin beekuu fi ani sirriittan isin hubadha egaa dandeettiin kun guddatee namoonni baay'een ETV afaan Oromoo irrattis akkuma beekani torbaniin si daawwatu garuu kan guyyaa har'aa amma jirru kanatti fiilmii Dolovia kan jedhu kan dhiyeenya kana eebbisiistan baay'ee fiilmii milkaa ture jalqaba irratti baga milkoofte isin jechuun barbaada dadhabbii yeroo dheeraa booddee waan milkaa'eef jechuudha fiilmiin kun immoo hafuura haaraa wayii tokko aartiima biyya kana irratti fidee waan dhufe natti fakkaata. Hafuura afaan Amaariffaa fi afaan Oromoo sirriitti wal makee garuu fiilmii guddaa tokko ta'ee bahuu akka danda'u agarsiisuu dandeessaniitu. Miira akkamii sitti uume fiilmiin kun immoo jalqabarraa maal ture mee gabaabsiitiin nu ibsa. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee nama gammachiisa tokkoffaan jeneriin fiilmii kanaa beekamaa miti biyya kana keessatti sarvaayivaal muuvii jenna. Barreessaaf daayirektarii fiilmii kanaa baay'ee Ngidaa yookaan baay'aa jennee waamna mucaa shaakkisooti shaakkisotti dhalatee achumatti guddate fiilmii Amaariffaa hojjetaa afaan Oromoollee keessa makeema hojjeta fiilmii 3 jaaloo kan jedhu Siddisaat Kaleelitu inni kun immoo Doloviyaa fiilmii kana nama hojjetedha baay'ee
Baay'ee gurbaa qaxaleedha, baay'ee jabaadha. Dargaggeessa jabaadha. Dolooviyaan kuni dhugaa dubbachuuf fiilmii guddaadha. Fiilmii guddaa gaafa jedhu istooriinsaa yookaan seenaansaa piroodaakshiniin istaandaardiinsaa intarnaashinaal istaandaardidha kan inni hojjetame jechuudha fiilmichumti. Taatoon jabaan fiilmichaa Giruum Ermiyaasidha. Baay'ee nama taatoo jabaa biyya kanatti beekamaa fi guddaadha. Dolooviyaan kuni dhimma warqee wajjin ol qabata. Shaakkisoo jechuun Gujii shaakkisoo naannoo magaalaa Dolooviyaa jedhamu kanatti baay'ee beekamaadha waa'een hojii warqee. Kanaaf iyyuu seenaan fiilmii kanaa sanarratti hundaa'a. Afaan Amaariffaan qophaa'ee garuummoo afaan Amaariffaa afaan Oromoodha fiilmichi. Parsentii 70 parsentii 30 afaan Oromoo ta'a akkasiiti. Gujiitti kan inni hojjetame. Dolooviyaan kuni maali jedhu namoonni yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti gaafa argan. Dolooviyaan maqaa magaalaati. Afaan Oromootiin hiikaa qabaayii isa jedhu faadamee gaafachaa ture namni baay'een. Namoota baay'ee gaafachaa ture. Dolooviyaan magaalaa sabaaf sablammii baay'een keessa jiraatu namoonni oomisha warqee yookaan hojii warqeedha bakka garaa garaarraa bakka sanatti. Kanaaf Gujii keessa magaalaa Dolooviyaa jedhamtu jechaa jirta? Gujii Shaakkisoo jalaa magaalaa Dolooviyaa jedhamtu jira. Maqaan ishee Dolooviyaa seenaa ishee gaafadheen ture amma ta'e. Dolooviyaa kana kan moggaase warra Xaaliyaaniiti jedhama. Xaaliyaanonni gara 19 jecha akkasii fakkaata Dolooviyaa maqaa Xaaliyaanii. 1930 gara 30 wayii kana keessas turan miti biyya kana keessa. Yeroo sana warqee kana barbaadaa turanii biyya kana baay'ee ma'abuurani. Gaafa achi deeman magaalaan kun yookaan bakka magaalaan kun jirtu caaqqaa fi kattaa lafa waan tokko iyyuu hin jirre jechuudha. Almost gara waggaa 100 jechuudha. Gara waggaa 100tti deemaa. Kanaaf iyyuu maqaama Dolooviyaa jedhamtu waamuu eegalan malee uummanni Xaaliyaan moggaasanii sana fuuldurallee maqaa qabaaf hin qabu isaan namni beeku hin jiru jechuun bakka sana namni jiraachaa bosona ture jechuudha. Kanaaf iyyuu isaan Dolooviyaa jedhanii magaalaa sana keessa kan jiraatu namoota bakka garaa garaa sabaaf sablammii biyya kanaa achitti agartaa afaan Oromoo fi Amaariffaa bal'inaan haasa'ama. Dhugaa dubbachuuf magaalaa ajaa'ibaa biyya kana keessa jirti jedhamtee yaadamne hawaasi baay'ee rukkinni hawaasaa yookaan baay'inni hawaasaa magaalattii baay'ee si ajaa'ibu warqee irratti sababii warqeef jechuudha. Lafuma warqee irratti ijaaramte magaalattiin. As magaalaadha asii warqee qotamaa as warqeedha guutummaamti naannoo sanarraa baay'ee warqeedhaan beekama. Dolooviyaan sanarraa mogga'ee jechuudha maqaan fiilmii kanaa maqaa magaalattiiti. Kanaaf iyyuu maqaa moggaasa warra Xaaliyaaniiti. Egaa fiilmiin kun fiilmii guddaadha. Barreessaan baay'ee fiilmii kanaa Bayyaan Bahaluu Ingidaa baay'ee barreessaa cimaadha. Akkasumas immoo akkati jette taatoon cimaa biyya kana ispeeshaalii fiilmota afaan Amaariffaa irratti beekamtii guddaa qabu. Giruum Ermiyaas wajjin kan hirmaatte. Giruum wajjin hojjechuun carraa argachuu keetti barnoota akkamii argattee chaalenjii akkamii immoo sitti ta'e? Chaalenjii isaa jalqabuma gaafa naa bilbilamee fiilmii akkasii jira kanaaf iyyuu situ kasti ta'ee jira naan jedhame mucaa tokko natti ilallaanii mucaa hiriyaa keenyaa tokko isa booddee Bayyaan naa bilbilee waan hunda isaanitti hime Giruum wajjin hojjettu akkas akkasiidha maal iskiriiptiin si ergaa jedhe nanne baay'inaan sinumaan hojjetaa jedhe. Yaadi gaana Amaariffaa kan ittiin taaksii kan mana suuqii hidhattee waan baay'ee argina fiilmii keessatti waan dubbadhu iyyi. Isa kan nutti himtu barbaade. Waan Amaariffaadhaan as keessatti taane iyyi na godha gaafa yaadatu. Isuma yaadi fiilmii Amaariffaadhaan qophaa'ee hojjetta isuma immoo eenyu wajjin Giruumee dhugaa dubbachuuf nama dandeettii taatummaa isaa baay'ee ajaa'ibsiifudha. Nanne baay'ee manne dhugaadha sin seene. Naa ergee iskiriiptiin isaa baay'ee guddaadha. Mucaa Riyaakoo tokko firoomsaa Asoosaa Yuunivarsiitii barsiisaa ture as na bira jira Riyaakooti obbolaa Masii isaa wajjiniin dubbisutti kaane Amaariffaa. Dubbisin jira isaanii gaafa ni dubbisu karaakterii sanaa kenname sana barreessaan deema guyyaa lamatti finne dubbifne. Isa booddeedha kan hin baay'ee mane. Sababiin isaa fiilmichi baay'ee fiilmii guddaadha. Yeroo dubbistu fiilmii guddaa ta'uu isaa hubattee. Egaa fiilmii guddaadha baay'ee barreeffamni isaa iskiriiptii baay'ee bareedaa waan ta'eef yaaddee nama taatummaa sadarkaa kanatti qabu wajjiniin yoo maachi gootee yookaan dandeessee wajjin hojjenne jalaa gadi buufta dandeettii taatummaa isaa. Isuma yoo afaan kanaan hojjetta.
Isuma yoo torbee lama gidduutti shaakkisoo dhufuu qabdaan jedhame. Naasuun dhiisi qayyabannaa mooraa yuunivarsiitii waan qayyabadhe halkan kana ta'an bula. Nan dafqee jedhe. Isaan ergasii dhugaa dubbachuuf baay'ee man qayyabadhe baay'ee man shaakalee gaafa deemu immoo qacarraa ta'ee yeroon argadhe yeroo muraasa jechuudha yeroo firiituu production irra hin galini yookaan waraabbiitti hin galin gara guyyaa 5-6 maal shaakalarra turre maal jennee gaafa jalqabnu hin jaallatan iyyuu. Ilaala ani amma chaalenjii isaa akkam seete koomedii hojjechaa turre baay'inaan hin beektaa hojii tiraajeediin hojjennee inni kun immoo diip tiraajeediidha. Baay'ee intinii barbaada. Seenaa baay'ee gaddisiisaa hedduu of keessaa. Seenaa nama gaddisiisu waan ta'eef baay'ee fiilingii gadi fagoo barbaada. Kanaaf amma laala koomedii keessaa asii hirkoo hojjechaa asii wanta jenereeshin hojjechaa kolfisi qaqqaba. Achiiti wanta gaddaa wanta baay'ee ulfaataa istoorii ulfaataa kan hojjechuun chaalenjiidha garuu kan si dhibu baay'aan natti amanee na waame Groomeen yaade nama guddaadha. Isaanuma lamaaniif hin hojjedhachuu dandeessa. Zeen gaafa bahu hin jaallatame dhugaa dubbachuu fi baay'ee gammadeera sababiin isaa tokko kana hojii kana hawaasa keenyaan fudhadhee deeme afaan oromoodhaan baay'inaananii karakteriin koo jaarsoodha maqaamti kooyyuu even saba kana bakka bu'uu danda'a karakterichi kanaafiyyuu yoo kaatee hin hojjenne dadhabdeema amma argiteetta saba eebbisoo dhufe kana artistoota fiilmii sadarkaa guddaatti hojjetame baay'eema ilaalcha gaarii hin qabaatu. Jira miti reekaa artiin keenya silumaa isaas argitu xiqqoo ishee fagoo jira silumaayyuu hin danda'ani maal waan jedhamu illee jiraachuu danda'a sunillee chaalenjii ture hin milkaa'e baay'ee jaallatame fiilmicha ajaa'iba ture baay'ee gammadeera baay'aadhaan illee galatoome baay'aa fiilmii guddaa kanatti naaf heeruu keef hin jedhaani. Egaa fiilmiin kun Gujiitti hojjetame loqoda Gujii shaakalteetu hojjette moo inuma duruu hin dandeessa moo akkami wanni sun isii bokka isa kana yoo kan ana rakkise yoo kan afaan amaariffaa yaani dhalataa naannoo magaalaa Dolooviyaa sanaadha baadiyyaa jechuudha karakteriin koo sun kanaaf amaariffa baay'ee perfection inni irraan eegamu sun baay'ee sirreessee akka ijoollee magaalaa maalii miti kanaaf amaariffi kun normaali miti na fayyadeera isa kam kan ulfaatu loqodi xiqqoo garaagarummaan qabdi miti loqodi keenyaa fi loqodi naannoo Gujiitti taasifamu sun an mucaa Gujiiti namicha Gujiiti an. Kanaaf loqoda afaan oromoo biraa fayyadamuu hin dandeessu. Isa shaakaluutu rakkoo meeqana kaadhe. Sababiin isaa bareechitee yoo fidde gaariidha dhugaa dubbachuu fi sababiin isaa nama naannoo sanaa taatee loqoda sana fiduun gaariidha waan ta'eef. Isa amaariffaa rasuma dhugaa dubbachuu fi isatu isa afaan oromoo keenyatu chaalenjii ta'ee garuu nan shaakala na shaakalsiisu baay'ee machuudha. Egaa fiilmii kana keessatti meen kaaraakterii gargaartee namni jiru si'i akka carraa ta'e immoo suuraa keessan ilaalaan ture Giruumii wajjin baay'ee wal fakkaattu isin mataan keessan namni akka isiniin jedha ture meen kaaraakterii gargaaranii akka kana wal fakkaachuun kun mataan isaa xiqqoo konfiizhinii uumne. Dhugaa dubbachuuf nama baay'ee akkas nuun jedha. Ammumayyuu yaada fa'aa gaafa barreessanii obbolaadha moo sin waan akka quxusuusaa taate wayii tokko fa'a. Eegaa wal fakkeenya akkasii qabdu. Achuma innumtiyyuu utuun achiin ga'een ilaalaa turan hojiin hojjechaa turre taatummaa maala jiruuf jecha fiilmii koodee irraa ilaalaa turanii diraamaa ergoo irraa ilaalaa turanii maaliif na fakkaatta jedhee yaadaa ture akka wal fakkaannaan jedha ture inni baay'ee ergasii booddee ammas yeroo darbe suuraawwan babba'an immoo obbolaadha moo maaliif akkas wal fakkaattu yaa namni baay'een xiqqoo hojjaa si caala hojjaa dheeraadha isa fakkaattaa innis wal fakkaanna gaafa naan jedhu immoo akka obsaa du'e iyyuun ta'a dhugaa dubbachuu fi nama baay'ee garraamii jechuun baay'ee hojii kana keessatti gad of deebisee nama akkamii gaditti gadi bu'ee hojjetu waan guddaa nama irraa bareeda. Gara taatummaa gara fuulduraatti hojii man hojjedhuu fi bu'uura sii ta'eera jedhee bu'uura guddaa sababiin isaa maalni disipiliiniin baay'ee barbaachisaadha hojii kana keessatti. Namoota gurguddaa akkasii wajjin gaafa hojjettu waa baay'ee irraa bartaa muuxannoo baay'ee irraa argattaa. Kanaaf baay'ee mancarroomaadhaan dhugaa dubbachuuf isaanii wajjin karuma fiilmii sanaa wajjin hojii sana hojjechuun
waanuma ajaa'ibaati sababiin isaa fiilmicha akkuma beekamu sadarkaa intarnaashinaalitti kan inni hojjetame. Saajinoo jechuun immoo waa'ee taatummaa irratti sa'aatii kabajuu irratti waan meeqa meeqa professionii kana keessatti naamusni baramu tokko kan fiilmiin kun gara biraatiin aadaa Gujii kabajaa namoomaa sirriitti fiilmii agarsiisu namni hedduun kan inni irraa jaallates kan aadaan Oromoo aadaan saba keenya fiilmii kana keessatti sirriitti calaqqisee kabajaan namoomaa achi keessa jiru kan sabni keenya godhu kun hundumtuu fiilmii kana keessatti argamuun isaa fiilmoliin akkasii signifikansiin isaanii uummata biratti faayidaan bu'aan isaanii hammam jettee yaadda? Tokkoffaan fiilmii miti guddaan sadarkaa biyya kanaatti namoota fiilmii hojjetan illee baay'ee chaalenji godhee ogeessota fiilmii baay'een isaanii akka isaan of ilaalan akka isaanii ba'anii hojii fiilmii kan biraa yaadan kan godhe fiilmii guddaadha. Finfinnee keessa akka ba'anii yaadan. Kan si dhibees hin dhibne baay'een fiilmii sadii hojjete guutummaa isaa shaakkisoo jiraachiseetu taatota kana kiruu piroodakshinii kana jiraachiseetu hojjetu sadansa. An shaakkisoo ji'a lama taa'e an si dhibu. Fiilmii mata kana afaan humti ji'a lama jiraadha. Ji'a lama guutuu? Ji'a lama guutuun jiraadha jechi. Warri kaan immoo ji'a sadii ji'a afur. Gaafa sana keessa deemanii namoonni taatonni jajjaboon kun artistoonni biyyaa kun hawaasicha keessa jiraatu. Aadaa hawaasichaa, eenyummaa hawaasichaa, duudhaa hawaasichaa baraadha kan isaan hojjetanii. Kanaaf gama biraan faayidaa guddaa qaba. Isaanuma wajjin achitti hojii kana gaafa hojjetu jechuudha baay'een. Kan biraan immoo karaakterimtii fiilmii sana keessa jiru dhugaa dubbachuu fi eenyummaa hawaasa keenyaa, garraamummaa hawaasa keenyaa, jira miti gara laafummaasaa, eenyummaasaa isa sirrii mul'isa karaakteriin achi keessa jiru. Kanaaf iyyuu amma fiilmii sana gaafa laalu namni hunduu in arga jechuudha. Jira miti reekaa bakka bu'a hawaasa tokko bakka bu'a. Namoonni magaalaa gaafa sana eebbarra turan hundumti isaanii miira akkasii akka isaan qabaatanii. Miira akkasii akka isaan qabaatanii akka isaanii dhugaa dubbachuu fi akka hawaasaatti gaafa laallu hawaasni keenya asuma beektu hawaasa garraamii fi hawaasa immoo ogeessayyuu baay'ee machuudha baadiyyaa kana gaafa buutee laaltu. Sana fidee warra magaalaatti baay'ee magarsiisa. Istooriin fiilmichaa yookaan seenaan fiilmichaa baay'ee seenaa jabaadha. Seenaa jabaa akkasii keessatti piroodakshinii guddaa akkasiidhaan gaafa seenaan hawaasa kee dhufee akkasitti guutummaan namoonni biyya kanaa ilaalanii waa baay'ee barsiisa, waa baay'ee agarsiisa. Waa baay'ee si keessatti uumas. Karaakteriin taphadhe amma baay'eema karaakterii nama keessatti waa guddaa uumuudha. Jechuun ofiisaa fi of oolchuutu danda'u nama biraa oolchuudhaaf gaafa inni rakkoo biraa keessa galu baay'eema guddisee agarsiisa eenyummaa hawaasa keenya kanaaf. Waggaa meeqa fixe fiilmii kana hojjettanii fixuudhaaf? Almost waggaa lamatti deema. Waggaa lama. Isiniyyuu erga waraabbii waggaa dheeraadha. Gara waggaa lamatti adeema waraabbiin isaayyuu baay'een hojii sana qopheessuuf yeroo itti fudhateera garuu immoo erguma pre-production irraa kaasee qophiinsaa maal deemamee amma eebbaatti gara waggaa lama akkasii. Mudannoo waraabbii irratti baay'ee si mudate kan si kolfisiises kan si gaddisiises immoo jira mudannoo dhugaan. Fiilmichi guutummaan isaa mudannoodha yoo jenne. Hundumti guutuun mudannoodha yoo jenne gaariidha. Dolooviyaa jechuun mudannoo jechuudha yoo jenne maaliif beektaa? Waraabbiin persentii 80 ol boolla keessatti ture. Boolla warqeedhaaf qophaa'ee keessatti ture kan si ajaa'ibes hin dhibne yeroo hundumaa halkan sa'aatii 3 kaafne amma ganama sa'aatii 11 yookaan 12 tura. Boolla keessatti? Halkan laga bulla walumaa gala fiilmichaaf. Yeroon sun immoo xiqqoo irroobayyuu. Yeroo namni manatti galu nun sa'aatii 2 keessa gara lagaatti kaa'ama. Jarri kun maraatuudha jedhanii. Isuma dhugaan sitti maama halkan achi bulleetu achi gala. Kanaaf chaalenjii isaa chaalenjii salphaan turre baay'ee sarvaayivaal muuvii waan ta'eef waan baay'een isaa chaalenjii qaba garuu addatti siiniin tokko baay'ee natti ulfaatee jira. Siinicha keessatti siinichi hojii walakkaa guyyaati siinichi tokkoon sun. Awwaalameetu nama awwaala keessaan baa'e. So isuma sirrii mana awwaalanii halkanii diilallaa keessisaa baay'ee biyyoof dhagaan hamma kana guutummaatti narra tuulamee meekaappiin asirratti narratti hojjetama achi keessa ciise. Diilallisa biyyoon dhagaan isa iyyuu kan si dhibu yeroo fakkeenyaaf waraabuuf jedhamu biyyoon kana irratti narratti tuulameetu dhagaan kana koorra tuulamee guutummaa guutuutti awwaalamee ba'a.
yaade egaa diilalla gara sa'aatii 7 halkan keessaa dogoggoramuu hin qabu. Qophaa'a jedhamee hundumtiin ina isaas hundutti nama qophaa'a qaba amma maaloo inni du'an dhokodheera guutummaa guututti. Yeroo baay'een ciise diilalla sana keessa jechuudha biyyoo dhagaa maal sana jala waalamee kanaaf gaafa harkisamee na baafamu. Deemuu dadhabde. An acting godhetu hin taane jireenyuma koo isuma sirrii isaa jireenyuma kootu naannoo du'aan jira. Suuraan isaa tokkollee jira. Dhugaa dubbachuuf gara daqiiqaa 10 hanga 15 namni koo kun waatti natti nagahamu ture. Jechuun adoodee jechuudha guutummaa guutuu adoodee. Awwaalamuu jechuun maal akka ta'e garuu sii galeera yeroo sana. Maaliif amma ta'e samii sadaffaa ga'eera. Naannoo samii sadaffaa argeera. Du'ee ammayyuu. Kanaan booda daqiiqaa 15 waliin taa'e akkasumatti. Fajajjeetu. Fajajjeeman taa'e baay'ee jechuudha. Siiniin itti aanu baay'ee ture. Sababiin isaa baay'ee man dadhabe. Namni koo naa adoodee jechuudha. Okay, suuraa isa kana natti maa jirtu kun? Yeroon achi keessaa ba'ee hirkadhee taa'aa jiru suuraa yeroon hirkachuuf jedhu suuraa kaamera. So dogoggorri uumamne kan jedhu. Baay'ee majaallatamee harka rukutanii gaafa maal jedhan immoo gammadda achi keessaa baatee gaafa ta'eera harka rukutanii ta'eera. Baay'ee dinqii. Experiencein akkasii baay'ee kan waan magaalaatti hojjetamuun ala ba'anii akkasittiin hojjetan waan baay'ees nama barsiisa yaada. Akka tamma jettes egaa isinis immoo taatummaa kanaan dandeettii jajjabaa agarsiiftan kanaani atis Giruum Ermiyaasis waggaa kana awwaardii baay'ee badhaasa hedduu akkasin nyaattan. Abdii kanaani raaguu barbaanna nutis carraa kanatti fayyadamne. Galatooma gammachuun keenya guddaadha. Dhabsiisaa kana irratti tu waamanii calluma jedhanii waan garaagaraa nu kennanii. Yaa egaa eebbisaas baay'ee eebba baay'ee dinqii ture. Adawaatti eebbifame galma muuziyeemii Adawaatti namoota gurguddoo hedduutu argame. Eebbisaallee mataan isaayyuu seenaa haaraa waan fidee dhufe wayii natti fakkaata. Seenaa haaraa fidee dhufeera darbee immoo namoota baay'eetti hojii manaatti kenneera. Gaaffii baay'eetti ta'eera nama. Indaastirii fiilmii biyya kanaas waan beekamuudha. Akka ba'anii yaadan wayii ba'aa guddaadha hojii guddaadha. Sababiin isaa sarvaayivaal muuviin hin beekamu isin jedheera sanarratti immoo baay'ee fiilmii dadhabee guddaan hojjetame. Hojii piroodakshinii isaatii dhugaa dubbachuu fi baay'ee dinqisiifadha. Amma isaan dadhaban amma isaan gatii baasanii fiduudhaaf baay'ee masii ajaa'iba. Kanaaf iyyuu fiilmiin kun ammallee sinimaa Finfinnee keessa jiran garaagaraa irratti ilaalamaa jira. Festivaalota biyya alaas dorgomee mo'ataa waan jirudha. Kanaaf biyyoota alaallee tuurii wanta godhamudha. Kanaaf hawaasni keenya fiilmii keessan daawwadhaan jedha. Daawwadhaa fiilmiin kuni kan keessan inni kunis aartii Oromoofis immoo gumaacha guddaa taasisa jennee yaadna. Egaa Amaanu'eel baay'inaan kan ittiin beekamtu diraamaa hirkoo irratti achirratti qoosa adda addaatiin barsiisaadha, inistiraakteriidha, inistuudha, baay'ee jaallatamaa beekamaadha, barsiisaa cimaadha. Hirkoorra waggaa 3 wajjiniin jirra. Gammadaa Shoos fi hirkoon akkuma jalqabeen wajjiniin jalqabne waggaa 3 kana guutuu hirkoorra jirta. Mee waa hirkoo immoo gabaabaatti mee nutti mee namni baay'een si beeka hirkoorratti jaalala uummataa hedduu irratti argatteetta. Hirkoon siif maali? What a generation. What a generation. Hirkoon dhugaa dubbachuuf sitkoomii yookaan situational comedy jenna. Baay'ee majaallatamaa hawaasa keenya keessatti baay'ee gadi fageenyaan jirudha. Guutummaa hawaasa keenyaa jaallatudha. Sana keessatti kaaraakterii naan taphadhu kaaraakterii inistiraakter mootummaa egaa hirkoon fa'aa gamtaan inistuu naan jedhanii natti qoosu. Baay'ee man jaalladha kaaraaktericha. Ammasuma akka taphaan jedhe malee gaafa namoonni akka nama guddaatti na arganii akkan kaaraaktericha taphachaa jirutu natti argama. Sababiin isaa sirriitti si keessa seenuun isaa sirriitti na keessa seenee kaaraaktericha fudhadhee akkan hojjechaa jirutti naa gala waan ta'eef gaafa namoonni akkas jedhani baay'een gammadaa. Tokkoffaa akkuma argite baay'ee nama taphachiisa, nama kolfisiisa, nama bashannansiisa. Yeroo garaagaraatti ergaawwan gurguddaa qabaata. Ijoollee xixiqqootii kaasee hamma jaarsaatti walqixa diraamaa jaallatamudha. Dhugaa dubbachuuf kanaaf hojicha keessatti baay'ee dadhabee kan qopheessu kan maal jedhu Galataa Jaaraa. Gamanumaan qaxalee gurbaa jabaadha. Jabaadha. Galataa Jaaraa baay'een si jaalladha. Jabaadhuun jechuu jaalladha gamanumaan illee. Amma maqaan keenistuudha malee Amaanu'eel miti. Amaanu'eel irraanfataa jira namni inni na beeku. Maatimti fayyuu amma waan si dagatan natti fakkaata.
Inistuu naan jedhu amma karaktericha waan hin jaalladhuufi inistuu yeroo gabaabsan inistuu naan jedhan isin ati tola. Ijoollee xixiqqoon amma inistuu. Drama irkoorra what generation jedhu wayi karakterii kana otoo amma drama irkoorra jiraatte paartii wayii tokko akkam jettee jechuu dandeessa laata. Dandeettiin taatummaa kee achuma diraamaa sana irratti immoo gammadaa shoo irratti si mul'ata laata isa jedhu daawwattoonni waan shakkaa jira wayii natti fakkaata. Hin xumurre amma hin gallu. Amma ilaale karakterii achi sana jalqabuma gaafa uffaticha uffachuutti ka'u gaafan kuffiyaa sana kaa'achuutti ka'u. Sitti seenuu eegalu. Bakkeedhaa dhufa malee. Ana maanoli ta'een taa'ee haasaa jira miti amma tun ka'ee fidaa uffata naa fidaa jedhee akkas kuffiyaa koo maal jedhee gaafa uffati koo na bira dhufu natti dhufaa deema karakteriin sun. Garuu yeroo baay'ee kan na jeequ kana rakkisu kun gamtaadha miti. Gamtaan kun hin sobaa holiinnaa asiinnaa mataa sinaan sal tokko waan gaarii wayii fakkeessee sin fidaa. Kanaaf egaa aaruun jira miti. Gamta! Don't day gamta! What a generation! Yeroo gamtaan na jeequ rukuti waan na godhuufi maal dhaloota akkamiiti kun? Isarraa dhufe what generationiin. What generationiinis meemii adda addaa irratti namoonni yeroo qoosan yeroo baay'ee what generation jechuun baay'inaan baratamaa dhufeera. Hin jedhu akkamidha karakteriin namichaa xiqqoo ishee namoota garamee duraaniiti jechuun dhaloota warra dhaloota duraaniiti jedhamee kaa'amee waan jiruufi dhaloota ammaa kana gaafa laalu ittiin gammadu. Si'a tokko akkamitti biyya isinitti kenninee duunaadha. In sodaata jechuudha shakkii qaba dhaloota yeroo ammaa kanarraa kanaa fedheetu dhaloota attamiiti kun. Hin qama ittiin quufu jechuudha. Fiilmii meeqa hojjettetti ammati? Fiilmii afaan Oromoo fiilmii sadi. Fiilmii sadi. Amaariffaa gaa. Tokko afaan Oromoodha. Tokko jennee irrasa. Tokko fiilmii dheeraa jechuudha. Kanaan alaa diraamoota gaggabaaboodha baay'inaan kan hojjennu diraamoota gaggabaaboo akkasumas immoo siitkoomidha. Sanaan ala garuu fiilmii dheeraa 4. Fuulduratti Amaanu'eel eessatti eegu? Hojii hojjedha. Waan na heddan hin qabdu. Waan tokko waan narraa heddan hin qabda maal heddu. Nun eegina. Amma Amaanu'eelitoo taatoo hin taane ta'e maal ta'uu danda'a ture garuu? Ilaala ani dhugaa dubbachuuf barumsa homaan jedhu ture. Baradheema namuma gaarii biyya kana tajaajilu wayii jedhee yaadan ture garuu yeroon kutaa 10 fudhadhu soshaalii galee gara yookaan falaasamaa gara yookaan immoo saayinsii siyaasa akkasii yaadaan ture. Kan kanaan achiituun sana baradhee ta'e nama siyaasaa ta'uu danda'a yoona kana eessan jira jedhee nuuf yaada. No comment. No comment. Yaadan qabnu kanarratti. Yaadan qabnu. Gaaffii Amaanu'eel gaafatamuun barbaanne yoo jira? Miidiyaa irratti yoom fuuta? Anoo sin gaafanne. Yoo ilaali yoom fuuta kan jedhu. Jireenyi jaalalaa kee maal ture kan jedhu. Wantoota akkasii kana utuma hin barreeffamu ta'e gaaffii keessatti hin galu ta'e jedhee kana yaadu. Galatoome amma ammaatti waan hin gaafatu. Hin galee gaamma hin galee yoom fuuta Amaanu'eel? Antaphachaa jira misuma sirrii goote na gaafattaati gamme. Uummaasi gochuun danda'u. Ani waan biraa jetta jedheen ture isa kana qopheeffadhee dhuman dhiisee garuu ammasitti kaase waan yoom fuuta Amaanu'eel? Garuu yoom akkam fuudhu hin beeku. Akkam fuudhu beeka. Akka fuutu beeka. Bareerasa. Egaa Amaanu'eel dhumarratti dargaggoota mana isaanii taa'anii ilaalaa jiraniif akka Amaanu'eel ta'uu barbaadaniif akka keetti milkaa'uu barbaadaniif aartii keenya kanarratti fuulduratti maaltu hojjetamuu qaba dargaggoonni maal sirraa barachuu qabu dhaamsa keeduma. Akka kee kanatti milkaa'uusa jettu kana
Ani milkaa'eera moo milkoofne? Ani milkoofteettaa tu jettee na gaafattee ergasitti Nuti milkoofteettaa artistii jabaa milkaa'aa beekamaa Oromoon qabdu keessa isa guddaa jennee si beekna waan. Galatoomaa dhugaa ulfaadhaa aartiin keenya chaalenjiidha. Dhugaa dubbachuuf chaalenjii marra jirra. Al tokko ija jabaadhee iyyuu gara aartii kanaatti nama feeruun natti cima. Sababiin isaa akka haala ta'an ilaalamu miti. Keessoon isaa baay'ee chaalenjii qaba. Chaalenjii sana namuma keessa jiru beeka waan ta'eef aartiitti nama feeruu yeroo tokko nan sodaadha. Garuu immoo hawaasni guddaan akka Oromoo aartiinsaa, miidiyaansaa wantoonni baay'eensaa guddachuu qabadhee yaada. Kana guddisuuf immoo namumatu guddisa. Namni guddisu kun immoo chaalenjii fi dadhabbii isaa maalsaa hunda danda'eema guddisuu qabadhee waan yaaduuf nana feera waamu. Garuu chaalenjii isaa gaafa laaltu sodaachisa. Ani guddaas haa ta'u xiqqaas haa ta'u iddoo mashee xiqqoo fakkaattu kana ga'uuf dadhabbii baay'ee chaalenjii baay'ee waa baay'ee dabarseera. Ammayyuu dabarsaa man jira numu jechuudha. Kanaafiyyuu chaalenjii qabaa, dadhabbii qabaa dhufanii garuu namni kam jabaatee aartii kana, aartii hawaasa kanaa, eenyummaa hawaasa kanaa, duudhaa hawaasa kanaa qabeenya hawaasni kun qabu gara miidiyaatti, gara saba kan biraatti, gara sadarkaa addunyaalessaatti fiduudhaaf immoo dhufee hojjechuu qaban jedhaa. Miidiyaan keenyas, aartiin keenyas hawaasicha madaalu. Amma miidiyaa keenyas gaafa laaltu, fiilmii keenyas gaafa laaltu, diraamaa keenya gaafa laaltu reefuudha jenna yeroo baay'ee. Bakka inni jiru sana kan kaawwate numa. Jechuun anuma si hawaasa kanatu uummata nu daawwachaa jirutu achi naafataa jedhee kaawwate. Bakkuma jiru kana haa turu yoo jenneen tursiifachuu dandeenya. Lakki turuun qabu hundumti nu garaagaraa irratti gumaachee inni aartii hojjetu, inni ogeessi sinematogiraafii haa ta'u, inni miidiyaa haa ta'u, dadhabee hawaasa ta'uu lafaa kaafnaa, hin jabeessinaa, hin deemsifnaa yoo jedhees hin danda'a. Kanaaf iyyuu inni kun itti gaafatamummaa isaa kan keenya. Filannoon kan uummata kanaati. Filannoon kan uummata kanaati kan keenyadha. Dhugaa dubbachuuf iddoon hin jirru immoo baay'ee fagoodha. Baay'ee fagoodha. Isa kana beektaa qaba miidiyaarra waan jirtuufi beektaa ani dhimma miidiyaan ol qabatu xiqqoo ishee hojiiwwan gara fuulduraatti yookaan yeroo dhiyootti fudhadhee kallattii yuutuubiin haa ta'u kallattii garaagaraan hojii hojjechaa jiru nan qaba. Kanaafi waa baay'eetti nan qaana'a. Baay'ee man qaana'a. Miidiyaa keenya gaafan ilaalu, fiilmii keenya gaafan ilaalu, aartii keenya gaafan ilaalu. Kan si dhibu immoo qabeenya hawaasichi qabu gaafan ilaalu nan qaana'a. Sababiin isaa wanni hedduun isaa miidiyaatti dhufuu qabu, wanni hedduun isaa fiilmiin hojjetamuu qabu, waan baay'een akka kanatti lafatti badee jiru. Uummanni guddaan kun uummanni walakkaa biyya kanaa ta'uu hin qabu. Kanaafiyyuu dargaggeessi baay'ee jabaachuu qaba. Baay'eema. Dhumarratti tarii nama galateeffatu yoo jiraate carraa kanan si kenna. Abbaan hunduma keenyaa Waaqayyoodha. Waaqayyoon yeroo hundumaa galateeffannaa, Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Sababiin isaa haalota baay'ee keessatti carraa kan akkan argadhu karuma Waaqayyoo waan ta'eef jechuudha. Maatiin koo, abbaan koo, haadhi koo, keessumatti obboleessi koo hangafa Girmaa Taaffasaa baay'ee naman jaalladhu, kabajuudha, baay'ee naajjin nama gatii baasuudha. Kanaaf maatii koo galatooma ulfaadhaan jechuu barbaada. Addatti garuu kan si dhibu wanta nama irratti hojjedhes boriftaan darbee hojjedhuufis namoonni anaa fi Waaqayyo naa kenne Mooraa Yuunivarsiitii keessatti Waaqoo Geetaachoo milkeessaa nagumaa Hirkoofi gamtaa jechuun ani kuni isaan na keessa akka jiranitti yaada. Sababiin isaa walii wajjiniin bu'aa baay'ee keessatti waan baay'ee irraa barree hojiin har'a hojjechaa jirus gara fuulduraatti illee ga'ee guddaa qabdu jechuun barbaadaanii Galataa Jaaraa, Biqilaas fa'uu, Lataa Qana'ii bakkuma jirtutti baay'een si jaalladhaa dhokoo naa jiraadhu jechuu jaalladhaanii namoota baay'eedha Mararaa Tafarii ijoollee baay'ee wajjiniin jajjabaannee hojii kana hojjechaa turre. Baay'een isaan jaalladhaa. Sanaan alatti immoo uummanni keenya Oromoo hundi jabaadhaa, kun gaariidha, kun akkasii nuun jechaa nutti maa yaada nuu kennaa akka jabaannu akka irra geenyu godhanii uummata Oromoo mara jaalalaaf kabaja guddaan qabaa fi gammadaa shoon bu'aa baay'ee keessatti hojii kana hojjechaa jirtu nan beekaa.
jabaadhaa yaanee waliin hojjennaa waliin jabeessinaa itti fufaa hundumti keessanii maatiin gammadaa shoo ulfaadhaa baay'een isin qabale isin jaalladha. Cheers Sinistu. What a generation. What a generation. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Egaan daawwattoota keenya turtiin bareedaa fi hawwataa ta'e kan instructor mootummaa yookiin artist Amaanuel Taaffasaa wajjin kan guyyaa har'aa taasifanne kana fakkaatu ture hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif nu hordofaa waan turtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha torban nama torbanii nu taasisu nagaatti.